Dhaabbachetti hangammaa isatti kattee horraafattee dhufta. Hai barsiisa wayin horraafadhe eegumaan bara mana barumsaa kana dhufeen waa manatti raanfadhee mana gaddeebi'ee dhufe. Mucaa horraate har'aas sababan dhabdu isaati. Lakkii barsiisa har'aan tana waan duraanitti miti waan biraatiin raanfadhee dhufe. Yoggu takka qalama dhiiftee, yoggu takka yuunifoormii dhiiftee, yoggu takka illee ati mee sababan dhabdu har'a hoo maal dhiiftee tikka turtame? Lakkii barsiisa atumaan kallee gizaa baayoloojii nu barsiiftu shanyiin miyoo dhiiraati liliyeena meeqan jenne. Sana naa miti hajee kitaaba. Saniif horraafachuu kee maaltu waliif fide? Yaa barsiisa warra kitaaba saniin kitibsiisa jeettiin edaa anaa fi micoon ollaa keenyaa sun miyoo xiyyatana bari zaabaa bulle. Ajaa'iba! Duuba tiriliyeena meeqa ta'uu sii gartan? Yaa barsiisa hanga isin taate maaliif garra edaa halkan guutuu lakkaa bullee qaxiraatti bulleetiin sababa saniin kun paantiin edda baafadhe irraanfadhee ganama kana eegumaan mana barumsaa jala dhufe yaadadhee gaddeebi'ee achiin paantii xiyyeeffachuudhaaf bar sababa saniif hin horraafadhe.